Ni dhufnaa natti himin jeeboon namantu warra kee furdheetiin dhufa. Isinis hin garreetti. Awoo barri bara durii miti bara namni nama mantuuri isa kanaa waamalee jiru wajji deemee uleedhaan akka na godhanii yoo sitti abbaa ula mana tokkitti darbee fidate. Aboo nuti waan san bira kunnee jirra barsi wajjiin harkaan qaqqabadhaa waani nama Oromoo miidhu anis wajjiin tumaa dubbintu yoo dhugaa taate bakkuma hirtu natti himi. Oromoo kun nama itti aanu solloisee nyaataa bara. Dubartii gudeeda ta maallaqa irraa buufatullee nu gudeedaa bara. Dubartii fudhoysiti malee dubartummaan nagayaan dhuftu bishaan baarirra wallaahi hin jirtu niin kakadha. Intala daa'ima intala amata 13 14 maallaqaa asirraa buufatteeti Oromoon Abdulqawwiin kanaa irraa makaniin isiniin jiru. Maallaqaa asirraa buufataniiti isiis gudeeda. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Daawwattoota kiyya kabajamoo akkam jirtan nagayaa fayyaadha. Warreen biyya alaa kan biyya keessaa kan waaqeffataa kan kiristaanaa kan muslimaa hundi keessan fayya qabdu. Nagayaa jirra alhamdulillah as geenye akkam jirtan. Zamana kana gaa addaan babbanneetiin gaa akkuma agartan viidiyoon kanaan dura qabadhee isinii dhiyeesse agartanii michoo teenya takka dumaashii tiyya asit dhuftee kawanatti himattanii yaadattanii gaddiiseetiin ture. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya magaalaan tun walitti laaqamtee jirti. Akka malee waan nama suukanneessaa deemaa jira. Jaarsa kiyyaatu Nasruun na duraa qabeetumu jira jetti. Sababni Nasruun jaarsiitti tumu jiru ani jaarsa sanillee waan beeku viidiyoo marattiin argee sababni inni itti tumu jiru akkuma beektan sababa taariibaati. Taariiba ja'ee namni akka bishaan baharirraa gabbii kanatti wal gurgurata. Namni maallaqa ta'ee bara zamana kana jiran namni maallaqa ta'eeti wal gurgura. Oromoon warra taariibaa si gurguratti. Warri taariibaa araba si gurgura. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namni waggaa bishaan baharirraa gabbu'ee ilmaan tujjaaraalleen nama irraa buusuu qaban ilmaan miskiinaa dachii gurguree mana gurguree isaa jiraachuu Oromoon wal gurgurattee wal nyaachaa jirti gabaabumatti. Amma sababni Nasruun jaarsa isii itti tumu jiru sababa inni ama 8 dura akkanatti Abdulqawwiin na gurguratee Abdulqawwii kana namni hin beekne hin jiru gaa addunyaa olgee Abdulqawwiin kalmaan Oromoo nyaatee fite. Dura Abdulqawwii saniinumaa irra wayyaa ta'ee bara Oromoorra Abdulqawwiin gaafa dur Arabaa san jarana dhagaya Abdulqawwiin gaafa Arabaa san nagaya ta'eeti akka fadhan godhan itti wal dabranii gaariidha akka kun zamanaa deemaa waan kana hunda zamana akkam keessa jiranii beetanii zamana gowwaan bakka hirkatu hayyuun dhokatu zamana shaaxirri dhokatu hayni dhokatee namni zaalimni bakka hirkatu cubbuun bakka hirkatu somni bakka hirkatu hayni maxxanee ol taa'u hin dhaga'u namni nama soba dubbatu malee hin dhaga'u namni ni beeytan bari isin hundinuu nama soba dubbatu haa jee dhageeffata namni afaan banee nama dhugaa dubbatu immoo gurran kannaniif jaanii maalaanii waan takka dhaawanii itti dhiisan. Zamana kanaa keessa jirra. Rabbi nu haa baraaru malee zamana cubbuun lalistee gaafa baaftee nama cubbuu fi soba dubbatu qofa dhageeffata namni gurra kanneefi. Har'a akka nama hayyuun tokko yookaan namni biyya bulchu tokko dubbatuutti gurra kanneefi dhageeffata. Haasawa kijibaa jechuudha. Zamana san keessa jira. Rabbi irraa nu haa baraaru. Amma ammoo wanni inni qabadhee dhufe Nasruun maaliif tumu jira? Gurbaa na goddee Abdulqawwiin na gurgurate jeeti. Amma akka nam tokkootti ani Nasruun hin beeka. Nasruun gurbaa yoo tume yoo dubbiin tun dhugaa kataatu taate Nasruun yoo tume haqa qabu. Ana yoo ta'e niin ajjeesa. Fakkeenyaaf tafiira dhaabaa laalaa itti jiru oborraan hin jenne dubbii jee. Agartanii? Kanaaf amma yoo namni tokko ani amata dheeraa dura na gurgurate waan narraan baane narra dalagee
na ajjeese jechuudha. Na gurgurate jechuun na ajjeese. Lubbuun tiyya qaale amma fakkeenyaaf. Yoo Nasruu dhugaan gurbaan kun akkana godhee ka jiraatu ta'e Nasruutumu haqa qaba. Ani yoon tiyyarra dhaabee ilaale nama san dubbiitti hin godhu. Nama na gurguree na ajjeesan inuu Nasruun obsa qaba kama na galchee isa tumu. Ani isa numaan ajjeesa amma anaaf lumaaniin diree ajjeesa yoo na ta'e jechuudha. Tafiirra dhaabanii gulaalan. Ammoo namni tokko rahammata qabaachuun gaarii. Garaa keessaa rahammata qabaachuun gaarii. Akka tokko ta'een ta'a namni jiru. Yoommaan tana Nasruun amma yoonii fi dhugaadhaa qabatee gurbaa kana dhugaa ka ta'u taate maallaqa isaarraa buufatee maal jee akka isaasaniin taayoo jee of balleessa. Namni tokko nama miidhee ni miidhama. Miidhaman ammaas rabbi irraa haqa qaba. Ni beektanii akkas ta'e. Akkana maal seetee amma Nasruun ani Nasruun barbaadu jira. Ni natti himatan. Ammoo Nasruufiin lolaan fakkaadha malee haqaan dubbatu jira. Nasruufiin lolaan fakkaadha malee Nasruun natti himataniini ammoo haqa rabbii haa baasu haqa jidduu kana barbaadu jira. Maaliif? Amma namni tokko ani nama gumboo nyaatee miti. Namni gumboo nyaatee namni sodaataa guwaa si liqimsiisan jiran namni guwaa liqimsi waa nyaate haqa dubbachuu ni qaanfata. Rabbi sanirraa nun godhin. Warri arraba kanaatu akka tokko tattaa nama waa nyaatee waa dubbadhu akka innaa dubbadhu jedhanii gumboo hogguu nyaachisan yoo duraan haqa dubbatellee arraba kanaatu haphata. Jeeti waan dubbatu wallaala. Waan nyaata sanii akkas godhaara. Warri nyaachu jiru ni beekammas waan kana. Akkasii bar jedhan ni beektan warri nyaachuu jirtan. Warri gumboo nyaatanii nama miidhaa hirtan ni beektan. Aan gumboo isin nyaanna jechuudha. Nasruufiin dubbadhu hoggaan jee. Ganaan haqa baasa. Ganaadhaan haqa laalee jidduu sanatti wanti tun dhugaadhaa hangam takka dhugaadhaa adda baafadhee isinii deebi'a viidiyoo biraatiin inshaallah. Amma immoo Nasruun barbaadu jira. Natti himatanii Nasruu irratti hin dawwalaa na dhageeffadhaa tama. Bu'ee jira bilbilli. Akkuma agartan haasaan jiru Nasruun haasaan jiru irrattiin deebisaa osoo isin gartaniiti ammallee nafaana tura abdiin muruwa hangana jalaa inni haasuu abdiin muru. Hello. Hello. Salam alaikum. Walaikum salam. Nasru maami? Nasru gaheemi. Nagaa fayyaa boo ati dura nagaa ol gaafannaati. Fayyaa alhamdulillah. Akkami jirta? Nagaa. Ana dacheedha. Dachee kam? Nagaa fayyaa jirta? Alhamdulillah yaggeenyoo. Aybooni baddee hin mul'attu zamana kana akkam yoo? Aloo jireenya addunyaa kanaatu tola qaba. Jireenya addunyaa guutakka gadi guutakka ooli? Akkuma gadi akkuma bubbeetti gartee ilma namaa gamana bubbisa. Hayi manaas ni jijjiirratte mana hundanis ni jijjiirrate janiitiin si dhabe ganda keetirratti illee bilbileetiin gandii waan agarre naan jaani. Manaas bakka sanii ni jijjiirre naan jette. Mana ni jijjiirru kana mana xiqqoo nuun fagaaddanne amma
mana ni jijjiirre awwaa manaa hin jiru zamana kana. Uswa amma baraan immoo ni si dhufeef. Iha dubbii natti himatamtee jirta. Ilmoo namaa qabdee harkaa qabdaa jaani. Ilmoo namaa kaati wanni silaanii godhame janillee numaan dhagee. Wanni san yoo ni bakka dhugaa taatu taateef yoo dhugaa taatellee wanni tu waan amata dheeraati. Rabbi ol afaan yoo si fidellee. Ammoo amata dheeraa yoo taate hanga gartee umriin namaa dura silaa amata 70 amata 80 gara dhaabbattii bulaa garii. Dhugaadha amma gurbaan kun yoo si harka du'een beektu gurbaatumu jirta sigarri namni hundi si barbaadu jira jaartiin isaa dhuftee natti iyyiteetiin isinii walitti dhiyaataa isinii warri biyyaatillee ta'e natti ho'i waatte. Silaa gartee waggaa 8 waggaa 70 taate gartee machi gadittuu waggaa 70 osoo taate yookaan wala garru taate. Ayyee. Waggaa 70 jira deemu handisu. Amma kaati. Ni beektaa nama hedduu kas godhanii. Nama hedduu akkas godhanii bara kana wuliidhaan ragaa gabbaa suutaa takkitti na duubachuu qabdu. Namni kana gallakkisii fi maallaqa kee gartee siifi sin buufnuu fi kitaaba kana natti haa ta'u. Amma na dhagayi. Ati matuma kee beektaa akka kee irraa sii fuuna na dhagayeeffadhu. Kana dura kana deema deeme kana dura naa ergaadhaa maallaqa jalaa buusii aboo afaan biraatu natti haasa'u gurbaan afaan araba natti haasa'u guyyaan dura awwaati oromoodhaa miti amma akkana jedhanii dubbatu inni afaan araba natti haasa'u beekadhu maqaa hunda nakaasee maqaa kiyya Abdurrahmaan ijaa beekadhu hiika. Ati amma akka mucaa kana yoo harkatti jeefte osoo tumtuu hojjeefte biyya namaa jirtaa yakka seenta gurbaa. Haqa kee irraa siifuu naa ilmoo namaa gad dhiiftu moo gadi hin dhiiftu amma gabaabduu laal. Maaliin gammachuu ilmoo ta'e haqa namaa eeganni beerraa naa fuutanii. Lakkii irraa siifuu naa falalaalleeti mee ilmoo namaa gad dhiisiin sin jaan gama kiyyaan dhufneet bakka jirtu natti himin hin dhufa. Yaa ayyootiya abbaayee bakkii hin jiru bakka ilmi namaatiif gubuu danda'u miti maan tanaati dhageessa. Na amanta moo na amantuuti. Maatii kee mannee miti ammoota gurbaa gallakkisiidha. Niin dhufa hundaafuu wal mari'annaa na hayyamii finna dhiyeessii gurbaa sanis harkuun fadhaanis nama fannisanis waan fadhu nama gurguratu waan fadhu. Aboo gurbaan masamtuu himeeti gurbaan nyaatee dhugu jira. Shumbaana dhageessa gurbaan nagaa firaa jarra dhiisee dhagu jira. Dachirratti adda burratu jiraati. Yoom takkaa ruuzaa diidaafi. Harkin tokko harkaa ruuza gartee ruuza akka barbada giddaa dambu gartee ulee sodaa isaanii na nyaachisaadha. Aboo annama akkasii fiifuu tumuun fadhaasi wajjin harka keessa buufadhee achi booda akka kee irraa siifuudha nama miidhu nama Oromoo miidhu hin jaaladhu kuma keeti. Baramma bakka dubbii gallakkisee akka irraa siifuudha jettee kanatti imma dubbii qabdaati amma baamaa kiyyaati. Dhagayi. Ati amma sibiraan dhufuu fadhaa akkaan sibira dhufuu wasfii naa godhi bakka jirtu nin dhufu. Bakkaan jiru sijjiisii fi Aashaan kuma qabdu Aashaan dhugaa jettudha. Khalaasii fi Aashaa wajjin dhufu warra keetii wajjin anamantu. Ni dhufnaa natti himin jeeboon anamantu warra kee fudhadheetiin dhufa. Isinis hin garreetti. Aboo barri bara durii miti bara namni. Nama mantui isa kana wa maneji wajji deemee ulee kaaka karna godhanii yoo yaa mana takkiti kana beekate. Aboo nuti waan san bira kunnee jirra barsi wajjin harkaan qaqqabadhaa waani nama Oromoo miidhu anis wajjin tumaa dubbintu yoo dhugaa taate bakkuma hirtu natti himi. Awoo natti himtu bakka hirtu. Awoo maaliif sitti himaa ilmoo namaa ajjeesuu feetaa miti. Sinama fiingee barsiisuu beekin jira. Nasruu natti himin hin dhufa warra kee fudhadheetiin dhufa.
Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma agartan kana Nasruun irra bilbile. Nasruun dhiigaa garanna yaa ja'a. Gurbaa gadi hin dhiisu ja'a nu amanuu didee barbaannee itti deeyinaa. Meegaa waan irra geenyu waliin geenya ilmoo namaa garuu ajjeesu jira. Egaa dubbiinis dubbii nama dhiisisuuftuu miti. Yoo dubbiin tun dhugaa taate ajjeechaan dhufaa. Rabbi nu baraaru. Du'aayi nu godhaa hangam viidiyoo biraa qabadhee isin dhufu dubbii isin guddaddeetiin jira. Bye bye. Isin jaaladha.